Kun kan qilleensarra ooluu miti. Akaakuu barnootaa afaan Oromoo kutaa 2ffaa mata duree jechoota sagalee laafaa fi jabaa lakkoofsa sagantaa 2ffaa semesteera 1ffaa waytii daqiiqaa 15 qopheessaan Simee Nagaash bara barnootaa 2013. Sagantaan kun yeroo gabaabaan booda isiniif dhiyaata. Kun biiroo barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan Oromoo kutaa 2ffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa 2ffaa mata dureen jechoota sagalee laafaa fi jabaa. Qopheessaan Simee Nagaash. Akkam jirtu barattoota? Akkam jirtan barsiisaa? Akkam jirtan barsiistuu? Nagaa jirtu? Torban darbe sagantaa barnoota raadiyootiin waa'ee maalii akka barattan yaadattu? Gaariidha. Sagantaa barnoota keenyaa torban darbeetiin jechoonni sagalee gabaabaa jedhaman kanneen akka lafa, laga, goda, jala, daka, mala, mana, nafa jedhaman faa ta'uu fakkeenyaaf jecha sagalee gabaabaa argachuuf sagalee gabaabaa la fi faa walitti fiduun jecha lafa jedhu sagalee na fi faa walitti fiduun ammas jecha nafa jedhu jecha sagalee gabaabaa nuu kennuu akka danda'u akkasuma jecha sagalee dheeraa keessaa kan akka laafaa, boonaa, laagaa, duukaa, lootuu, buusaa kanneen jedhaman kaasuun ni danda'ama. Jecha sagalee dheeraa ijaaruuf sagalee buu fi saa walitti fiduun jecha buusaa jedhu akka argannu barattanii jirtu. Barattoota, barnoota keenya har'aatiin ammoo waa'ee jechoota sagalee laafaa fi jabaa jedhu kan barannu ta'a. Barattoota, barannoo kana booda jechoota sagalee laafaa fi jabaa ni dubbistu. Barattoota, jechoota sagalee laafaa fi jabaa dubbistanii beektuu? Gaariidha. Kitaaba keessan fuula 10 banaa. Bantanii barattoota. Ba'eessa. Mee barataa kutaa 2ffaa kan ta'e barataa Tolaan mata duree jechoota sagalee laafaa fi jabaa jedhu jalatti sagalee ol kaasuun nuu dubbisaatii isinis kitaaba keessan banachuun haala inni itti dubbisu hordofuun duuka bu'aa. Mee barataa Tolaa itti fufi. Sagalee laafaa bite, sagalee jabaa bitte, sagalee laafaa bade, sagalee jabaa badde, sagalee laafaa
gate, sagalee jabaa, gatte. Barattoota, jechoota sagalee laafaa fi jabaa barataa tolaan dubbise sirriitti hordoftanii? Gaariidha. Barattoota, mee jechoota sagalee laafaa fi jabaa barataa tolaa sagalee ol kaasee nu dubbiseen yoo wal bira qabdanii ilaaltan garaagarummaa maalii argitanii? Jecha sagalee laafaa bite kan jedhu yoo ilaaltan sagalee laafaa ta'ee inni yookaan mucaan dhiiraa tokko waa bituu isaa nutti kan agarsiisudha. Jecha bite jedhu keessatti dubbifamaan taa tokko qofa. Dubbifamaan jecha jidduutti tokko yookaan adda yoo gale sagaleen dubbifamaa sanii ni laafa. Kanaaf jechicha yemmuu dubbisnu bite jenneet dubbisna. Jechi qubeewwan gaa, aa, taa fi ee irraa ijaarame yemmuu dubbifamu gate akka jedhamee dubbifamu. Sababni isaas jecha gidduutti dubbifamaan argamu taan tokko qofa waan ta'eef sagaleen isaa akka laafee dubbifamu kaasuun himnaan sirriidha. Ammallee jecha bade jedhu haa ilaallu. Jechi kun jecha sagalee laafaati. Jecha kana keessatti dubbifamaan jidduu gale qubee daadha. Sagaleen isaa immoo dee kan jedhu. Amma jechi kun dubbifamaa tokko qofa waan qabuuf yeroo dubbifamu sagaleen isaa ni laafa. Kanaaf yemmuu dubbifnu sagalee dee jecha lash goonee dubbifna jechuudha. Jecha tokko keessatti dubbifamaan tokko adda isaa barreeffama taanaan nutillee yeroo dubbisnu jecha san ni laaffisna malee hin jabeessinu jechuudha. Barattoota, mee jechi qubee gaa, aa, taa fi ee irraa ijaarame akka itti dubbifamu akkuma wal bira teessaniin walitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu akka walitti himan jajjabeessaa. Daqiiqaa tokkotti fayyadamaa. Barattoota, jecha isinii kenname dubbistanii? Gaariidha. Jechi qubeewwan gaa, aa, taa, ee irraa ijaaramu yemmuu dubbifamu gate jennee dubbisne. Jecha kana keessatti dubbifamaan taa tokko qofa waan ta'eef sagaleen tee laaffifamee dubbifama yoo jettan sirriidha. Barattoota, jechoota sagalee jabaa dubbistanii beektuu? Gaariidha. Jechoonni sagalee jabaa kanneen dubbifamaan isaan jidduutti argamu lama yookaan dachaa ta'ee yoo barreeffamuudha. Mee dhimmuma kana irratti barataa kutaa 8ffaa obsaan yeroo obboleettii isaa jiituu qo'achiisu duuka bu'a. Mee qo'annaa kee geessite ta'e afaan Oromoo na qo'achiisi. Tolee, rakkoon hin jiru jiitu. Kitaaba kee qabadhuu koottu. Mee eessa bakki akkasiif ibsu barbaadde? Ila iddoo kana jechoota sagalee laafaa kan jedhu naaf galee jira.
waa'een jechoota sagalee jabaa dubbisa fuula 10 irra jiru kana. Tole, ila jiitu mee jecha jalqabaa kanaa fudhannu. Jecha bitte jedhu yommuu fudhattee dubbiftu, sagaleen isaas dubbisa irratti eessatti jabaate sitti fakkaata? Obsaa, sagaleen jecha bite jedhu yeroo dubbisamu sagaleen isaa tee irratti kan jabaatu natti fakkaata. Sirrii jette jiitu. Jecha bitte jedhu keessatti dubbifamaan jidduu jecha kanarratti argamu taan dachaa yookiin lama ta'ee walitti aanee waan barreeffameef yeroo dubbifamus ni jabaata. Obsaa, jecha itti aanu keessatti dubbifamaan jidduu daa lama ta'ee walitti aanee waan barreeffameef sagaleen isaa ni jabaata jechaadha. Eeyyani, mee jechicha dubbisi jiitu. Tole, bade jedhee dubbisa. Sirrii dubbiste jiitu. Egaa kanneen hafan bifa amma hubatteen dubbisuu ni dandeesse jedhee abdii qaba. Galatoomii obsaa. Barattoota, obsaan yommuu jiituu qo'achiisu duuka buutanii? Beessa, mee jecha qubeewwan faa, ii, laa, ee jedhu irran deebi'aa. Qubeewwan faa, ii, laa, ee irraa ijaarame akka itti dubbifamu akkuma wal bira teessaniin walitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu akka walitti himan jajjabeessaa. Daqiiqaa 2 qabdu. Daqiiqaa 1tti fayyadamaa. Dubbistanii barattoota. Gaarii. Qubeewwan faa, ii, laa, ee irraa jecha ijaarame fillee jennee dubbisnaa yoo jettanii walitti himtan sirriidha. Jechi kun jecha sagalee jabaate. Sababni isaa dubbifamaan jedduu jechaatti argamu laa lama gosa tokko walitti aanee waan barreeffameef sagaleen isaallee yeroo dubbifamu ni jabaata yoo jettan sirriidha. Barattoota, mee amma immoo gaafin isin gaafadhaa deebii barsiisaa yookaan barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu deebii isaanii irraa nu fuudhaa. Gaaffii jechi qubee baa, aa, daa, ee irraa ijaarame laafadha moo jabaadha? Irran deebi'aa. Jechi qubee baa, aa, daa, ee irraa ijaarame laafadha moo jabaadha? Deebii barsiistuu yookaan barsiisaa keessanitti himtanii barattoota. Gaariidha. Jechi qubee baa, aa, daa, ee irraa ijaarame bade kan jedhu yoo ta'u jechi kun jecha sagalee laafaati. Sababaan isaa sagalee dee jedhu dubbifamaa tokko qofa qaba. Barattoota,
barnoonni keenya har'aa asuma irratti goolabama. Torban dhufu barnoota mata duree jechoota sagalee laafaa jabeessuu jedhuun barannoo qophaa'een hanga wal agarrutti nagaatti barattoota. Nagaatti barsiisaa. Nagaatti barsiistuu.